Maffaani Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa immoo mucaan kun dandeettii qaba. Eega dandeettii qabaate immoo amma gan kiristaana sii ta'e naan jedhe ofii isaatiif naan jedhe. Ati islaama utuu wajjiniin islaama taane silaa ne dhumna jedhee waraqata naa erge jechuudha. Akkuma sana embaasii amma Ameerikaanii keessa jiru kan amma Siyaatiliin jiru Mukhtaar Mahammad kan amma Siyaatiliin jira konsilaa ta'e natti fakkaata. Galata guddaa namni narraa qabu Jamaalitti aansee Mukhtaari konsilaa Jiddaa kan ture. Akkan galu karaa naa mijeessee halkan na waama na bira dhufa guyyaa na waama na bira dhufa akkan galu karaa naa mijeessee uummanni warri gaafa sana bulchaa turan didanii abbadarraa ayya biyyattii kana keessatti hin deebi'u jennaan lammaan immoo didee deebi'uu qaba jennaan akkuma sanas kan gaafa sana poolis koomishinii irra ture maaligaa nama Arsiitti dhalate kana kan amma Tabaabaruu keessa hojjeta jedhamu maqaan isaa kun Warqinee Gabayyootiif lammaanii dirqamaan akka angalu godhan jechuudha. Waraqata naa erganii xalayaa naa erganii biyya keessatti galee naan jedhanii galcha abbaa fiixaa kan jedhamu tikkeettii naa mureelis paasee naa baasee hamma gaafa biyyatti deebi'utti kaasettiin afaan Amaariffaa hin baane ture achi yeroo sana keessa hiree argadhee afaan Amaaraa kana hedduun beeku naannoon keenya afaan Amaaraan dhaga'u. Ani eeguma magaalaa dhufuu jalqabeeyyan dhagahe isaayyuu fedhuu dhabuu wajjiniin waan ta'eef dafee siin galu wanni fedhiidhaan malee dhageessu kana keessan iyyan egaa afaan Amaariffaatiin Habasha ala Islaam baala ulataanaat ያኔ በችግር ቀን የተሰቃዩለት ዓለም በሯን ዘግታ ዝም ባለችበት ጀዴተኒ ዋና ከና ሆጀዴናን ኤገራ ሬፍ ካሴቲ ኩለ ቶርባ ውቱ ወሪን ካሴቲ ኩለ ቶርባ ሆጀዴፍ ማሉ ጀቴን ጀዲን ጀሪ ኢንተርቪውዳፍ ሬዲዮን ቴሌቪዥኒን wantoonni dhiyaatanii akkamitti kanarraa hojjette jedhanii hinumaa'u akka afaan Amaaraa malee hin hojjenneefu fakkaattii amman si tokko dhiiru kun duulamoo anuma waa hojjennaan immoo achi booddee laa ilaaha illallah bichaanahu sababu dostoruun min Allah qur'aani hanaggabu እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰው የተዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ ብቻ ነው ሰበቡ ወለሉ ከነው ጀዲናን ሞ ኢኑማሁ በስ ኢንተርቪውን ኤገሰናስ ማን ኬኛ reefi miidiyaa afaan Oromootiin ta'in namni akkuma dhuunfaattu hay edaanu warri sun egaa miidiyaa irratti interviyuu godhate jedhaniitu mayyee edaanu jibbaa miti immoo beekan waan akkasii hin beeynuufi malee waa keenya kana nu yoo xiqqoo si wanta jenne waa ofii kana hin kunuunfannu beekaadhuma mee ulamaadhuma irrattuu ilaali gaafa inni du'e qadrii isaa barraa qadrii koo wallaalan immoo jedhaan jiru asitti immoo beekan sababa kana afaan Oromoffaan irratti hojjedhee jedhe itti wallifamuudhaaf hiree abbaa isa tikfatu sababa dhabeef namni itti lolu hin jiru namni isaan lolu hin jiru kuni waan keenya jedhee namni harkatti qabate hin jiru yoo itti wallisuu miti ittiin waan barbaade jedhe illee jechuudha. Kanaaf abaan yoo ittiin akka silaa gorsa godhe manzuumaa godhe yookaanis akka gurra nama laa ilaaha illallah jedhee seentu godhe umaatii miti rakkoon qabu sun silaa haraabaa seenuman fedha yoo immoo kan kunuma koo jedhe immoo rakkoon qabu ittiin wallisuun sun immoo abbaan qabu jechuu si argisiisa. Utuu silaa yatiima ta'uu baate abbaa qabaate aanqofti abbaa miti silaa waa ummataati jedheen ummataa kenne yoo ummanni kooti siin hin jedhin ati Jamaal mataan kan kee kan eenyuuti ofiin jechuun dandeessu yoo namni kooti siin hin jedhin ati kooti jechuun qofti kan kee siin godhu jechuudha ammasuma.